Yooyaa akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo kun televezyiinii WNN tamsaasa keenya kallattiiti. Tamsaasa keenya kallattii guyyaa har'aa bakkuma jirtan taatanii kan hordofaa jirtaniif nageenya keenya kabaja bakkuma jirtanitti sinaa ga'u. Guyyaa har'aa tamsaasa keenya kallattii kanatti qophii addaa tokko qabannee dhiyaanneera. Qophii keenya addaa kana kan sin geggeessu Harraajii Guddataa ogeessi keenya teeknikaa Nuuree Sabaan wajjin jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu wajjin turan ammas affeerraa keenya. Egaa qophii keenya addaa guyyaa har'aa kana keessatti torbanuma kana keessa muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhimma dhaabbilee mormitootaa ilaalchisee maree mana bakka bu'oota uummataa irratti gabaasaa dhiyeessan irratti ibsa kennanii turan. Ibsa kana ilaalchisuudhaan saba himaaleef sabquunnamtii hawaasummaa garaagaraa irratti yaadonni garaagaraa ka'aa turaniiru. Keessaayyuu dhaabbileen mormitootaa harmaan dura maqaa shoora keessummaatiin maqaan isaanii dhahamee ture. Adda Bilisummaa Oromoof kanneen kaan nagaan biyyatti galanii qabsaa'uu qabu jedhanii waamicha dabarsuu isaaniiti. Dhimma kana ilaalchisee Hayyudureen Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa saba himaalee garaagaraadhaaf ibsa gaggabaabaa kennanii turan. Nus dhimma kana ilaalchisee dubbii himaa Adda Bilisummaa Oromoo kan ta'an Obbo Toleeraa Adabaa wajjin gaaffiif deebii gabaabduu gooneerraa nu hordofuu hin dagatina. Gaaffii keenya Obbo Toleeraa Adabaa dubbii himaa Adda Bilisummaa Oromoo wajjin goone keessatti waamichi muummeen ministeeraa goosan akkamitti ilaala Addi Bilisummaa Oromoo. Addi Bilisummaa Oromoo Hayyudureen Adda Bilisummaa Oromoo dhimma kana ilaalchisanii yommuu ibsa kennani garee sadaffaa irraa qooda yoo fudhateen alatti marii gochuun rakkoo qabaa jedhanii turani. Gareen sadaffaa jedhamu kun eenyufaadha? Maaliif barbaachise? Akkasumas immoo gaanfa Afrikaa fi bahaa keessatti biyyoolee garaagaraa wajjin haala dippiloomaasii muummeen haaraa geggeessaa jira. Mootummaa Eertiraa wajjin araara gochuus hammataa. Araara gochuun mootummaa Eertiraa wajjin dhiibbaanni Adda Bilisummaa Oromoo irratti fidu maalii ka jedhu. Inni gama biraatiin immoo jaarmiyaaleen Oromoo tokkoomanii diina isaanii irratti fuuleeffachuu dhabuun umrii diinaa dheeressuu irratti shoora qabaa ka jedhu. Kaasnee isa kana kanneen kaanii fi gaaffii gaggabaabaa gooneef deebii bal'aa nuuf kennanii jiru. Ammas irra deebi'een nu hordofaan siniin jedha. Gaaffiif deebii keenya dubbii himaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Toleeraa Adabaa wajjin goone akka armaan gaditti isiniif dhiyeessinaa nu caqasaa. Ayyeegaa dubbii himaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Toleeraa Adabaa yeroo keessan aarsaa gootanii ibsa gabaabduu nu kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaan ulfaadhaan siniin jedha. Ulfaadhaan jedha hiree kanaa kennu keessaniif. Gaarii gaamee Obbo Toleeraa dhiyeenya kana jechuun torbanuma kana keessa muummeen ministeera Itoophiyaa Obbo Dr. Abiy Ahmed mana marii bakka bu'oota irratti dhiyaachuudhaan dhaabbileen mormitootaa karaa nagaa biyyatti deebi'anii akka qabsaa'an kaase. Waamichi kun yeroo garaagaraatti taasifamaa tureera. Kan waamicha kana xiqqoo adda isa godhu immoo maqaa dhahee dhaabbilee mormitootaa armaan dura shoora keessummaatiin himatamanii turan. Kan dhaabbata keessanii Adda Bilisummaa Oromoo dabalatee kanneen kaanis tuqateetu. Hayyudureen Adda Bilisummaa Oromoo dhimma kana ilaalchisee ibsa gaggabaaboo kennaniiru. Gama keessaniin Adda Bilisummaa Oromoo waamicha godhame kana akkamitti ilaalame? Gaarii waamichi kun sadarkaa duraatti waamicha Adda Bilisummaa Oromoo kanaan dura gochaa turerraa dhiyeessuudhaaf waltajjii adda addaa irratti kan dubbatamu malee sirna qabatee bifa sirnaawaatiin jaarmoota waliin haasa'u irratti kan akeekkate miti. Kottaa qabsaa jedha malee tartiiba ittiin jaarmiyaan tokko mootummaa waliin wal ta'ee akkaataatti fuula dura hojjechuu malamu irratti haala hojii kanaaf aanjeessuu waan guutamuu qabu kan hin guunne waan ta'eef waan itti dhimmanii dhuguma rakkoo biyyattii furuudhaaf jedhamee kan dabarfame akka ta'etti Adda Bilisummaa Oromoo hin fudhatu. Waamicha dabarsuu qofa osoo hin taane tartiibattiin waan yaadame sana rakkoo biyyattii furuudhaaf adeemuu barbaachisu kana irraa kan hanquu qabudha guutuudha jennee hin fudhannu jechaadha gama keenya gama Adda Bilisummaa Oromootiin. Isa dura waan raawwatamuu qabutu jira. Akkasumas calluma jedhanii waltajjii adda addaa irratti. irratti koottaa inni jedhu suni gahaadha jennee fudhanna.
Meegaa yoo akkas jettan obbo Toleeraa haal dureewwan guutamuu qabu jettan kun maal faadha? Dhugaadha waraana bilisummaa Oromoo geggeessaa addi bilisummaa Oromoo waraana qabaa akka dhaabbilee mormitootaa warra kaanii waamichi godhamu addatti godhamuu qabaa akka jedhan yaadonni garaagaraas ni ka'a. Garuu isiniif akka dhaaba adda bilisummaa Oromootti haal dureewwan mootummaan sun utuu waamicha godhuu qaba jettan maali? Sadarkaa duraatti adda bilisummaa Oromoo jijjiirraa hundee rakkoo biyyattii waggoota dheeraaf qabatee jiru kana furmaata maayyiitti gochuu kan akeekatedha. Furmaanni maayyii kun immoo kan argamuu danda'u garee inni ilaalu hundi bakka qaamni sadaffaa jirutti yookiin immoo adda bilisummaa Oromoo qabsaa'uudhaaf yookiin immoo biyya keessatti galee hojjechuudhaaf mootummaa kana waliin taa'ee haasa'uu qaba bakka qaamni sadaffaa jirutti jechaadha. Isa sanarratti egaa rakkoo kana akkamitti furraa kamtu nu baasaa biyya kanaaf maalti tolaanne jedhu achirratti kan irratti mari'atamee furmaataaf adeemamu waan ta'eef akkasittiin yoo ta'e irra furmaata qaba. Kanaachi inni galaa seenaa jedhu rakkoodhuma sana tursuudhaaf yookiin immoo kanneen mootummaarra jiranii tooftaan kanaan aangoo isaanii dheereffachuuf kan yaadame waan ta'eef bu'aa homaatu hin argamsiisu. Qaamni sadaffaa bakka jirutti garuu gareen kamiyyuu yaada qabuu fi akeekataa akkaataa hojiirra ooliinsa isaarratti marii bal'aa adeemsisuudhaan gara furmaataa deemuu irra wayya malee kottaa jechuudhaan qofa yookiin immoo haala qaamni sadaffaa namni gidduu taa'ee hin taajjabne keessatti haasaan godhamu eessaanuu hin ga'uu kan jedhudha yookiin immoo mootummaa kana tumsuudhuma of tursisiisuuf kan yaadame malee furmaata argamsiisuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu hin danda'u kan jedhurraa qaama sadaffaa akka jiraatu barbaannaa jechaan. Sanaan alatti immoo inni kun dhimma uummatoota hunda ilaaludha, jaarmoota hunda ilaaludha, qaama tokkicha yookiin immoo gartuu murtooftuu murtaawaa kan ilaalu waan hin taane hunda haammataa kan ta'e mootummaan ce'umsaa jiraachuu qabaa kan jedhee jennu akkasii qabna. Ammas hin taanetti ammas bakkuma sakaleessaatti deebi'uutu nama geessaa. Furmaata buqqaasaadhaaf immoo kanneen inni ilaalu hunda kan haammatu marii bal'aan gaggeeffamee mootummaan ce'umsaa tokko jiraachuu qabaadha. Gaarigaa mee wanta komii garaagaraa ka'uu kaastanii qabxii tuqamuu qabu iddoo sanatti sin deebisa ammas gareen sadaffaa barbaachisuusaa adda bilisummaa Oromoo ibsa garaagaraa baasuu irratti dubbateera. Mee gareen sadaffaa jedhamu kun warra kam dippiloomaatota biyya alaa moo biyya keessaa moo kanneen kam garee sadaffaa jennee kan laallu moo mootummoota gurguddoo kanneen biyyattii keessatti nageenya waaraa fiduudhaaf quuqama qaban moo isaan kami kan jedhu osoo achirratti ibsi ga'aan tokko kenname. Inni gara biraan isinuu kaastaniittu namoonni baay'ee addi bilisummaa Oromoo mootummaan ce'umsaa yoo biyyattii keessatti ijaarame malee akkuma warra kaanii dhaabbi sun yookiin adda wayiin kan biyya bushaa jiru sun waan aangoo namaa qoodu godhee kottaa natti dabalamaa jechuun nagaa waaraa hin fidu jedhanii kan kaasan jiru. Inni kaan immoo galee uummata irraa deeggarsa qaba addi bilisummaa Oromoo otuu nagaan qabsaa'e immoo biyya sana mo'ee bulchuu danda'a ka jedhanis jiru. Isa kana akkamitti ilaala addi bilisummaa Oromoo? Gaarii sadarkaa duraatti nuti garee sadaffaa guddaa jennu kan gareen lamaanuu irratti wal ta'u mootummoota beekamoos ta'uu danda'u dhaabbattoota sadarkaa addunyaatti beekaman ta'uu danda'u dhaabbattoota mirga dhala namaatiif wantan haa ta'uu yookiin immoo dhaabbattoota amantiisaa ta'anii warruma beekamoo sadarkaa addunyaarratti dhageettii qabanii waan kana hojiirra oolchuu irrattis fedhii qaban kan gareen lamaanuu irratti wal ta'u jechuudha gabaabaatti. Mootummaa kana jennu mootummoota dhimma rakkoo Itoophiyaa furuudhaaf fedhii qabanii ilaalsummaa hin qabne garee lamaan irratti wal tahanidha.
اللي كان برا وكما أدب لسما أورمو ركو بيجي فرودا كابسو يرو إيرا ودكساتي هم أنغو رجلو يو فديسا تتأتي جيرا كبيرسا تبطوكو أكف كتدركسيسا كلما كجمة بيكا الدنيا هندا تبطا حتى مدى موتمان كن أما جيتانان آسا چکبسا كابسو أمتوتا تنو كامسا تنو حق رجل فرقا كبجتا إني سن هنگا خنفرامينت يوكرنا هنتكا سنتو ورانا سنتو بوليسيني سنتو سنت بيدينو هنگا هندت دنيت يوكرنا إلا ثم أنا تاني عند حجتي من دنيتي فرماتني ولا أرجع مجدمه هي دمودة أدبي ثم أرمو دكتور أبان كيفي أبان شو أبوسا أصوتانه فرمات جنات كان جيسو سرنا أمتو تخوندا والكتوما بلانو برجع ديمقراطي كابتو برجع مسؤوليات تاو برجع أكا أمتاتي برجع أمني تو كابو كان كابتو إجارو لأجيكوسا سنوان ترفي إذا كان في المحل أنجو كاباتا غاري تكون كان الأجدام لتاو كاباتا سنموغا حتى كيسا كنوف مالي حتى دانو تكمو مريدا كنرقا مالي المتوقع بكو مساتاي وانهم تتعاتا تكوسا كنهم دك أبتتاو دا إذا كانين كورتار تغلاتين ولين كابسا جيكي وما فرماتا هنرقم سيسولا كالوان تهدروتي قابل سدفا بكجروتي رقو كنفرودا تنكامتي فدتمو قابو جنة إنتي أمنو أجرم تديه أكاسيتينغرا فرماتا تديه مبربانا كجلورات نتكابا سدفاس كم بربانو بيات تغلو كم بيات تغلو في نتي فرماتا مدى أنغو قدر لافتي يمكن مو أتيكا كبراك أبانين تججانا نتي mirga ummata keenya kabachiisuudhaa fi haalli aanjaa uumamuu qaba. Haalli aanjaa sun immoo mariin kan argamu waan ta'eef inni sun dursuu qaba. Haala nagaatiin dhugumaan furmaata waara argamsiisuudhaaf gareen wal dura dhaabbatu sun dhufee mari'achuu qaba bakka qaamni sadaffaa jirutti kan jennu kanarraati. Gani obbo Tolera ammasi garasumatti ni sindebisa me iddoo ibsi kun kennameet adureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaas ibsa gabaabaa erga kennanii booddee sab qunnamtiiwleewwan garaagaraatti keessumaa sabaahilammaalee hawaasummaa irratti kakaanitu jiru. Adda bilisummaa Oromoo irratti miseensonni isaa deeggartoonni isaa biyya keessaa jaarmaanni biyya keessaa qabusi dhiibbaa irratti godhaa jiru ka jedhutu jira. Mee fedhiin gara miseensotaaf jaarmiyaa biyya keessa jiruun adda bilisummaa Oromoo biyyatti galee qabsoo akka geggeessu kan godhamu kan yaadamaa kan dhiibbaan akkanaa yoo jiraate isaaniinoo maal jettu isin gama keessaniin? Iban miseensa irraa dhufuu gama keenyaan hin jiru. Miseensi kamiyyuu akeeka dhaabasaa qajeelfama dhaabasaa irratti hundaa'ee soso'aa ajaja dhaabaa jiraata. Dhaabni isaa waan jedhe fudhatee hojjeta. Dhugumaa akka hawaasa bal'aatti immoo yoo fudhatte uummanni Oromoo afaan faajjii garaagaraa yeroo uumamu ni jira. Kanneen Oromoo fakkaatanii kan Oromoof dhimma fakkaatanii qabsoonsaa kallattiisaa akka gadhiisu yookiin immoo karaarraa akeekasaarraa akka boru taasisuudhaaf hojjetan ni jiru. Amma kan hubatamuu qabu sirni kun sirni aangoorra jiru yookiin immoo mootummaan har'a aangoorra jiru jaallatee osoo hin taane inni qabsoo uummata Oromoo fi uummatoota cunqurfamoo dirqamee kan jirama tokko fudhachuutti seenedha. Fedhii keessaan kan dhufe osoo hin taane dhiibbaa alaa dhufeen tarkaanfii tokko fudhachuutti seenee jechaadha. Tarkaanfiileen fudhataa jiru kun immoo
jijjiirraa sirnaa yookiin immoo hundee kan argamsiisu yoo osoo hin taane mootummaa yookiin immoo paartii aangoo irra jiru umrii isaa dheeressuudhaaf kan fudhatamanidha. Waltajjii adda addaa irratti keessatti koottaan qabsoofnaa osoo hin taane waan bu'uuraa waa jijjiiruudhaaf kan tattaafatan ta'e sirni kun ofiisaatiin mootummaan kun mootummaa ragaa ofirratti ba'edha. Waan uummatoota irratti hojjechaa ba'e, waan ilmaan Oromoo irratti raawwachaa ba'e hunda ifatti dubbachuu jalqabeera. Kana dubbachuudhaan qalbii uummatootaa hawwachuu malee dhugummaan waan sanarraa sirratee mootummaa dimokiraatawaa argamsiisuuf akka hin taane ifaadha. Gam tokkoon hidhamtoota hiikaa har'ayyuu ummata Oromoo, ilmaan Oromoo hidhaatti guuraa jiru ammayyuu. Gam tokkoon uummanni Oromoo miidhamaa ture jedhanii ammas mootummaa kana jalatti uummanni Oromoo bakka adda addaatiin shira gareen mootummaa keessa jiraniin hojjetamuun bakka adda addaatti lolamaa jira. Karaa Somaalee lolamaa jira, karaa Kibbaa lolamaa jira, Baharraa, Biharraa lolamaa jira. Sanallee dhaabuu warra hin barbaannedha jecha. Kanaaf afaan fajjii uumuudhaan akka inni gara alaa osoo hin taane of keessa akka ilaalu taasisuudhaaf tooftaadhaan kan dhimma itti malee jijjiirama hundee barbaaduu argamsiisuudhaaf kan hin hojjennu ta'uun hubatamuu qabaadha. Miseensonni keenya immoo kana ni hubatu. Yeroodhaaf qalbii uummataa hawwatuudhaan jijjiirama akkasii goone jechuudhaan kan tarkaanfiin lafarratti waan isaan hojjetan hin mul'anneen afaan fajjii akkasii uumuudhaaf akkatti fayyadamuudhaaf kan uuman ta'uu uummanni hubachuu qaba. Miseensonni keenya immoo isa kanarraa rakkoo homaatu hin qabanii. Mootummaan kun kaleessa maal hojjechaa akka ture, har'as maal hojjechaa akka ture, akeekni isaa fuuldura duraas maal akka ta'e ifatti mul'ataa jira jechaadha. Kanaaf duulli kun uummata keenya afaan fajjeessuudhaaf kan gaggeeffamu malee dhuguma dhakkaasaa kabachiisuudhaaf akka uummataatti isa ta'u akka matayyaatti waan hojjetaa jiran akka hin taane waan beekaniif dhiibbaan adda bilisummaa Oromoo irratti godhan homaatu hin jiru jechaadha. Yookiin immoo dhaabni kun dhufee nu waliin qabsaa'uu qaba yookiin immoo hoogganni biyyatti gadee asirraa qabsaa'uu qaba jedhu suni yeroodhaaf tooftaadhaaf kan ta'e malee jijjiirraa hundee argamsiisuuf fedhuurraa akka hin taane ni hubataa. Kanaafuu dhiibbaan inni gochaa jiru jechuudha. Ulfaadha Botoleera. Mee ammamoo gama biraattiin isin deebisa. Ibsa kana wajjin wal qabatee komiileen ka'u akka miidiyaa bilisaa tokkotti komiiwwanii fi yaadawwan kaan irratti akka hubannoo dabalataa daawwattuu keenya argatanii fi kan nu kaasnu. Isa kana wajjin wal qabatee wanti ka'u tokko yoo jiraate muummeen ministeera Itoophiyaa biyyoota bahaaf gaanfa Afrikaa keessatti argaman bakkawwan garaagaraa deemaniiru erga mudamanii kaasanii. Inni kun keessaayyuu dhimmi Eertiraa hin ka'a. Eertiraa wajjin gaabusuu irratti tarkaanfileewwan tokko fudhatamaniiru jedhu. Isa kana gochuun adda bilisummaa Oromoo inni miidha. Deeggarsi mootummoota gaanfa Afrikaa irraa akka deeggarsaatti jiraatu yoo jiraate mootummaa Eertiraati kan jedhu jira. Manneen keessanis yookiin immoo waajjirri adda bilisummaa Oromoo achi keessatti argama. Inni kun adda bilisummaa Oromoo irratti miidhaa geessisa. Dhuguma biyyoota naannoo kanatti argaman keessaa ammatti kan adda bilisummaa Oromoo keessumsiisaa jiru yookiin immoo bakka irraa hojjetu kennee fi akka barbaadetti akka sossooqan gochaa jiru mootummaa Eertiraa ta'uun hubatamaadha. Bakkoota biraatti haalli akkasii, haalli ajaa akkasii akka hin jirre ifaadha. Haa ta'u malee qabsoon adda bilisummaa Oromoo duraanis ta'ee ammas ta'ee qabsoo ofirratti hirkannoo kan gaggeessudha. Tumsi jiraachuun dhuguma qabsoo kana shaffisiisuu yookiin immoo jabeessuu keessatti qooda qabaachuu ni danda'a. Haa ta'u malee deeggarsi hin jiru jechuun qabsoonni dhaabbataa yookiin immoo adda bilisummaa Oromoo sossoo'uu hin danda'u jechuudha. Mootummaa Eertiraa irraa gargaarsa utuu hin argatiin duratti sanaan hoogganni biyya keessatti isa ta'u bakkoota adda addaa irratti
bakkoota adda addaa qabsoo gaggeessaa akka ture beekama jecha. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo irratti dhiibbaan qabsoo kana akkan gaggeessine godha jedhee himaman lole gama kiyyaanii qabsoon kun uummata Oromoo abdatee kan jalqabedha. Uummata Oromoo adda bilisummaa Oromoo qabsoo kana bakkaan gahuudhaa fi murteessaan uummata Oromoo ta'uu hubatee qabsoo fidatti filannoo gaggeessaa kanas as ga'edha jecha. Kanaaf dhiibbaa qabaachuu malaa haa ta'u malee qabsoo bilisummaa Oromoo gufachiisuu yookiin immoo akka inni sosoonu gochuu kan hin dandeenye ta'uudha kan uummanni hubachuu qabu. Kanaaf mootummaan Eertiraa deeggaruu baates mootummoonni biyyoota ollaa deeggaruu baatanis qabsoon inumatti fufaa jechaadha. Hoogganni immoo hoogganni adda bilisummaa Oromoo immoo Asmaraa qofa jira miti bakkoota adda addaa jira. Hoogganni biyya keessa jira. Achirraan qabsoon waan itti fufu waan ta'eef araarri mootummoota lama gidduutti bu'ee waan nu yaaddeessu yookiin immoo qabsoo kana ni gufachiisa jennee waan ofirraa sodaannu tokkoyyuu hin qabu. Dhuguma mootummaan Itoophiyaa akka fedha isaatti adda bilisummaa Oromoo kan sossoone biyyoota ollaa hundarratti waggoota dheeraadhaaf akka adda bilisummaa Oromoo isaan keessa hin jiraanne yookiin immoo ofitti naannoo gochuu irratti hojjechaa ture. Inni kun hanga tokko qabsoo keenya irratti dhiibbaa godhuyyuu qabsoo keenya dhaabuu hin dandeenye jecha. Kanaaf akkuma kaleessa akkuma har'aa gooristaadhaan qabsoon kun hanga galii isaa yerootti kan itti fufutaa. Kanaaf kan nuti irratti ijaaramnee fi abdannee hojjechaa jirru uummata keenya waan ta'eef akkasitti kan itti fufutaa jechaadha malee waan rakkoon Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu furame jecha qabsoo adda bilisummaa Oromoo ni dhaabbataa yookiin immoo socho'uu hin danda'u jedhanii jennee hin amanne jechaadha. Galatooma mee gaaffiidhumaa wantan kaasu tokko yoo jiraate amma biyyattii keessatti nagaa waaraa fiduudhaa fi dhaabbileen mormitootaa maqaa Oromootiin qabsaa'anii tokkoomuu dhabuun isaanii diina umrii dheeressuu irratti shoora qabaa, rakkoo Oromoo keessa jiru irrattis shoora qabaa akka jedhanii kaasan jiru. Mee nagaa waaraa fiduu fi qabsooma geggeessaa jaarmiyaaleen Oromoo gariin waamicha fudhatanii biyyatti galanis jiru, biyya alaa keessas kan jiran kan galuuf qophaa'anis jiru. Addi bilisummaa Oromoo jaarmiyaalee Oromoo maqaa Oromootiin qabsaa'an waliin tokkoomee umrii diinaa kana gabaabsuuf hojjechuu irratti maal fakkaata? Gosa adda bilisummaa Oromoo dantaa Oromoo kabachiisuuf yookiin immoo bilisummaa isaa dhugoomsuudhaaf walabummaa Oromiyaa mirkaneessuudhaaf kan qabsaa'aa jiru ta'uu beekama. Sanaan alattis jaarmonni Oromoo akeeka adda addaati ijaaraman ni jiru. Warreen kana wajjin hojjechuudhaaf baroota dheeraadhaaf tattaafataa ture. Yeroo garagaraas walta'iinsa adda addaa irratti gahamaa ture jechaadha. Dhaabota Oromoo kanneen akeeka akka bilisummaa Oromoo hin amanne yookiin immoo bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaa irratti hin amanne xiqqaatu waan irratti wantaane qabna ture. Mootummaan har'a uummata Oromoo irratti aangoomee jiru kuni dantaa uummata Oromoo kabachiisuu waan hin dandeenyeef isa aangoo irraa buusuu irratti waliin hojjechuu qabna jennee akkasitti walta'iinsa uumannee turre jechaadha. Walta'iinsa kana keessaa bahuudhaan humna irratti qabsoofna jennee wantaane sana waliin hiriiranii achi as immoo adda bilisummaa Oromoo fi waamicha garagaraa gochuu fi adda bilisummaa Oromoo laaffisaniif mul'atan. Tokkummaa kanarraa kan fagaachaa jiru adda bilisummaa Oromoon taanee jaarmoota uummatni bilisummaa uummata Oromootti hin amanne yookiin immoo walabummaa Oromiyaa irratti hin amannedha jechaadha. Warra kana waliin immoo tokkummaa uumuun ulfaata akka ta'e ifaadha.
gama biraatiin adda bilisummaa Oromoo yeroo garaagaraa waan kana irratti hojjetaa akka ture beekamuu qaba. Akka barbaachisaa ta'etti garuu tokkummaa ifitaa ta'e akeeka tokkicha qabu irratti wal ijaaruu yookiin immoo gurmaa'anii tokkoomuun hin danda'amne jechaadha sababa akeekni keenya adda adda ta'e. Amma inni kun immoo fuuldura durattis kan nurraan hafne garaagarummaan yaadaa ilaalchaa jiraachuun kan itti fufutaa jechaadha. Haa ta'u malee isaan asittuu taanaan waan waliin akka dhaabbannu nu taasisu mirgi uummata Oromoo kabachiisuu irratti waan irratti hojjechuun danda'amu waan hedduu jira. Isa kana waan ta'eef jaarmoota Oromoo kanneen hafan yoo jiraatan dantaa uummata Oromoo kabachiisuudhaaf qabsoofna kan jedhan mirgi dimokiraasii akka Oromiyaa keessatti dagaagu hojjenna jedhanii kan amanan yoo jiraatan isaan waliin hojjechuudhaaf yoomiyyuu qophii ta'uu isaan hubachiisuu barbaada. Gaarii obbo Toleeraa mee hunda dura ulfaadhaa ibsa gabaabaa nuu kennitaniif haala yeroo irratti dhumarratti waan dhaammattan yoo qabaattan. Bareeda haalli yeroo ammaa kana Empire Ethiopia keessatti mul'achaa jiru gadi faginaan yoo ilaalan malee afaan fajjii uumuunsaa kan hin oolledha jechaadha. Uummanni Oromoo kan inni qabsaa'uuf mirga isaa kabachiisuuf malee mirga uummatoota kaanii dhiibbatuudhaaf yookiin immoo uummatoota kaan irratti of aangomsuuf miti jechaadha. Mirgi sabummaa akka kabajamuuf. Isa kana fuudhanii kan qabsoo uummata Oromoo kaan biratti jibbisiisuudhaaf yookiin immoo ittiin doorsisuudhaaf kan dhimma itti bahanis akka jiran beekamaadha. Uummanni keenya kana beekuu qaba jechaadha. Uummattoonni cunqurfamus kana hubachuu qabu. Mootummaan kun immoo mootummaa qabsoon uummataa tollachiisee tarkaanfii tokko akka fudhatuuf dirqisiisedha. Haala aanjesseefii jirudha jechaadha. Haala kana dantaa isaaniirra oolchuudhaa fi gaaffii uummata Oromoo gadi qabuudhaan uummata Oromoo irratti akeeka isaanii deebisanii fe'uudhaaf kan hojjetan ta'uu isaanii hubachuuf feesisa jechaadha. Har'a uummata Oromootti kan himamaa jiru kanneen si saamaa turan, si cunqursaa turan, obsa qabaadhuuf waliin jiraadhu jaalala kee agarsiisi. Isa kaleessaaf hin komatiin, isa kaleessaaf hin gaafatiin jechaa jiru. Warra ilmaan keenya, obbolawwan keenya, abbootii keenya, haadholii keenya nu duratti ajjeesan haaqayyuu akka nuti dandeenye waliin jiraannu taasisuudhaaf warra hojjetanidha jechaa. Kanneen kaleessa mana hidhaa keessatti isa ta'u alatti nama ajjeesaa ba'an, miila ciraa ba'an, tarkaanfii suukanneessaaf fudhataa turani hundi haaqayyuu seeratti dhiyaachaa jirani akka barbaadan biyya Oromoo keessa akka fedha isaaniitti socho'aa jiru jechaadha. Sululli naannee sabummaa Oromoo gaaffiin sabummaa yookiin gaaffii uummati Oromoo galiisa akka hin geenye golgaa isa inni ofirraa gatuu barbaadu olaantummaa saboota biraa irratti aangomsu hojjechuudhaaf dhugoomsuudhaaf kan hojjetan waan ta'aniif sana irratti beekanii hojjechuu feesisaa. Kanaafuu jijjiirama qabeessa kanaan sobamuu hin qabnu afaaniin dubbatama malee lafarratti kan mul'ataa jiru ammayyuu sirnuma sakadeessaa sanatu itti fufuusaa mul'ataa jira. Kanammoo xumuratti goone malee akeekni keenya yookiin immoo bilisummaan uummata Oromoo mirkanaa'u waan hin dandeenyeef bifa kamiinuu qabsoosaa jabeessee itti fufuu qabaa jechaadha. Sirni kun hanga hin jijjiiramnetti jijjiirraan dhufu hin jiru. Kaleessas yaadaduma kan bulchaa jiru, yaadaduma kan nama fixaa ba'e, har'ammoo bifa biraatiin namaan jijjiiruudhaan
du'e kan jirraa fidaa jiru jedhanii qabsoo ummatootaaf guutatanii kan ofii fakkeessanii deemuun kun yeroo ittiin bitachuudhaaf umrii isaanii dheereffachuuf ta'uu hubatanii qabsoo isaanii akka finiinsan ummatoonni hundiyyuu addatti immoo ummatni Oromoo qeerroon bilisummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo isaanii akkuma isa kanaan duraa caalaatti finiinsuudhaan akka finiinsaniin dhaamsa koo dabarsuu barbaada. Galatoomaa gaa obbo Toleeraa Dabaa dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo dhiyaatanii haala yeroo irratti ibsa bal'aa nuu kennuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaan galatoomaa isiniin jedha. Baay'ee isinis guddoo ulfaataa jedhee kana naa kennuu keessaniif.